Akkam jirtu maatii chaanaalii keenya Orooviyuu kan taatan hundi keessanii guyyaa har'aa immoo viidiyoo Maayikiroosoft Oofisii barnoota Maayikiroosoft Oofisii isa kutaa jalqabaa isiniif qabadhee dhiyaateera. Kutaalee itti aananis pileeyiliistii Maayikiroosoft Oofisii jedhu bannee isa jalatti waan maxxansinuu fi har'aa kaatanii hordofuu akka isin dandeessan isin yaadachiisa. Gara viidiyoo kanaatti tun galiin dursaa viidiyoo keenya kana laayik gochuun hin dagatinaa. Yoo isinitti tole immoo dhumarra sabskiraayib gochuun hin dandeessu. Amma gara kallattii dhumaanii gara viidiyoo keenyaa kanatti galu. Akkuma isin gara mirgaa gajjallaa kanatti argaa jirtanii barnoota tokko jedhee guyyaa har'aa maal akka waliin ilaallu barreessee jira. Yeroo hundumaa kutaa hundumaa keessatti maal akka waliin ilaallu noottii kana irratti isiniif barreessaatu gara viidiyootti hin galiin ilaallachuu dandeessu achirraa. Guyyaa har'aa kan waliin ilaallu dookimentii haaraa uumuu barreeffama keessatti barreessuu. Sanaan booda dookimentii kana immoo seef akkamiin gochuu akka dandeenyu walii wajjin ilaalla. Akkuma hundi keessan beektanii Maayikiroosoft Oofis Woordiin wanta irratti barreeffamu sooftiweerii barreeffama kuusuudhaaf nu gargaaru. Kitaabolee ammas hin argitan baay'een isaanii Maayikiroosoft Oofis Woordii fayyadamuudhaan akka isaan barreeffaman isinitti nan hima. Jalqaba kan hin goonu Maayikiroosoft Oofisii banuudhaa fi jalqaba istaartii kanarra dhufuudhaan warri Wiindoo 7 fayyadamtanii iddoo kana All Program kan jedhu jira. All Programii san irratti kilik gochuudhaan faayila Maayikiroosoft Oofis jedhu irra dhaquudhaan irratti kilik gochuudhaan sanaan booda immoo sooftiweerii Maayikiroosoft Oofis Woord 2007 jedhu banachuu dandeessu. Warri 2010 fayyadamtan immoo isin akkuma akkasitti faayilota kana keessatti darbuudhaan Maayikiroosoft Oofis kan jedhu barbaadachuu dandeessu. Lamman keessan search baariin kun sababii jiruuf lamman keessan iyyuu warri 2007 warri 2010 fayyadamtanis search godhachuudhaan Word jettanii search godhachuudhaan banachuu dandeessu. Eegan Maayikiroosoft Oofis irratti kilik godhee sanaan booda sooftiweerii Maayikiroosoft Oofis Word 2010 kan waan ta'eef ankoo isin 2007 barbaaddattu warri 2007 kan koo 2010 dha waan ta'eef 2010 irra dhufee 2010 irratti leef kilikii tokko godha. Sanaan booda diyaaloogii xinnoosee daqiiqaa muraasaaf sekondii muraasaaf natti agarsiisuudhaan dookimentii qulqulluu sanaa kennaa jechuudha. Akkuma isin asirratti argitanii dookimentii qulqulluu naaf banee jira. Dookimentii kanarratti akkuma sila isinitti eega barreeffama tokko barreessuudhaan fakkeenyaaf ani chaanaalii Orooviyuu like godha kan jedhu barreessee jira. Chaanaalii Orooviyuu like nuuf godha kan jedhu barreessee jira. Isin wanta barbaadan barreessuu dandeessu. Eega kana barreessine haala kamiin seef godhachuu dandeenya? Yeroo kompiitara keenya cufnee bannu yookaan yeroo cufnee keessaa baanee faayila biraa banannee ilaallee itti deebi'uu barbaannu haala kamiin dirqama akkas gochuudhaa fi seef gochuun nu barbaachisa. Seef haala kamiin goona kan jedhu immoo jalqaba gara kana dhufnee faayil kan jedhu kana kilik goona. Warri Wiindoo 2007 fayyadamaa jirtanii as naannoo kana geengoon keelloo ta'e tokko rogarfee 4 kan qabu. Rogarfee 4 kan of keessaa qabu inni jira. Asirratti kilik gochuudhaan oopshinii kana isinii fida. Warreen kana gaafa isinii fidu seevaas kan jedhu kan irratti kilik gootu. Sanaan booda kan isinii fida. Kunis maqaa faayila keessanii yookaan maqaa dookimentii keessanii moggaasuu bakka faayilli keessan kun taa'uu qabu murteessuu dandeessu jechuudha. An deeskitooppii irratti seef godhadha. Isin bakka barbaadan as keessaa lookaal diiskisii viidiyoo piikchers miuzik kan jedhu kana keessa kan barbaadan maraxattanii isarratti seef godhachuu dandeessu jechuudha. An garuu deeskitooppii irratti seef godha. Maqaa isaas immoo kun maqaa isaadha. Faayil neem maqaa dookimentii keenyaa kanaan moggaa barnoota tokko jedhee seef godha jechuudha. Barnoota tokko jedhee seef gaafa godhu naannoo kana argitanitti yoo ta'e loodiing baarii xinnoo seef balleessee
Kunis akka inni seef ta'e agarsiisuudhaa fi sanaan booda cufuu nan danda'a. Seef saabii ta'ee fi akkuma isin asirratti argitanii iskiriin shabarii irratti barnoota tokko jedhee barnoota tokko kana naa fideera seef ta'eera jechuudha. Gaafa deebisee banu akkuma isin argitanii chaanaalii Orooviyuu laayik nuuf godhaa. Viidiyoo namarraaf qabnu kanumadha. Isinitti toleera taanaan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanu amma wal agarrutti nagaan nu tura.